quuftuu Oromoo kutaa 11 bira jirti jetteetti immoo hin jenne quuftuudhaan. Kazaan yeroo quuftuudhaan maalsii taanuu jedhamu sana maaliif dhaxxanii mana dalagaa galii jechuudha dhiiftanii maalsii taanuu jennaan intalli qaamaan irraa hojjedhaa isiniin jette maaliif mucaatti duulaattu ammasin. Amma waa tokko sitti himna waan nuti haasaa Rufi na taasisa. Qangeessanii mana qeerroo geessan isaa gaafa siillaa bira ganama isaa dhuftu quuftu ati fayyaa qabda dhaqii dalagadhu intala isa biyyi kana Oromoon si gargaaru ija namaallee hin bu'ini mana madaamii si galchina namni jedheen hin jiru. Quuftu Oromoon maal siifa taasu jettanii fayyaa laa bira fiddanii. Saa wallalaa. Miti? Abdiyyaa irraa jedhu dhageesse mooti. Qoy natti himiniin jedhin kaa waan naasan miti gaafi feemasootatti dhuma Oromoo keenya feemasootatti Oromoo mubaarik musammaa haadha asdiidhaa kaasini maadhaan. Amma yaada na dhaggeeffadhu. Haadha faata isaatu asdii isaatu jinnii isaatu na dhaggeeffadhu ani sitti hima. Tokkoffaa irratti uuftuuni rakkattee mana talabaatii isa baatu. Eega mana talabaatii baate yeroo sanaa tokkoffaa birrii 7,000 jara wanni muzammil nyaachifte jarri mucaa kan dirqamaan qabanii birrii irraa nyaan citiin jiru kana mucaa isii dhumatu Oromoon birrii habuuftu awarabata waale jedhaati ammoo Oromoo irraa birrii fuudhaa jennaan Oromoo irraa birrii lamii fuudhame kana nyaatan muzammiliniif busumeen lammaffaa eega dhuftee mana jara wanni galte isiinoo achi baafamtee dalagaa maadhaan shamarran keenya meeqatu kaleedhaa dhukkubsataa. No iddootti sana qofitti si deebisa karee. Qoy aandee fitandee kaa qoy. Shamarran keenya meeqa kalee dhukkubsataa osoo dhukkuba meeqa dhukkubsattu yoo talabaadhaa akka yarraa baate mana talabaas teessee dalagaa dhagaarti. Isiin maal dalagaa hin dhanne hindi dalagaa. Oromootu laayii irra fiddee nama 50 irratti qoftu maal si taanu jettee. Lakibo, wallahi dala guma ragu didde. Qoominaan qoftu maal si taanu. Hinta dalagaa dhaqundeen. Hintalli dalagaa dhaqundeen. Ajandaa keessa majammaraadha nama carrashaa jala jira. Laayii irra fidanii Oromoo kutaa 11 si wajjin jirti qoftu maal barbaadde biyya gaduu barbaadde maaluma barbaadde na hintallan biyya gaduu barbaadu qaamaan irraa hojjedhaa. Waraabari ka'aabaa qoftuun hojii galuu hin dandeenye. Utuu akka isii laayii irra fiddanu qoftu ati fayyaa qabda. Feemasoonni nuti fasaamiin kun bar sammuu nuti qabnu feemasoonni keenya hin qabdu. Waraabari ka'aabaa gimmaashii sammuu keenyaa feemasoonni hin qabdu. Laayii biratti walitti sabasabamtee qoftu isuma feemasoonni keenya amma qoftuutti deebite na aarsaaraan. Ishi feemasoonni keenya qoftuutti deebi'e. Amma kan irra dubbatamaa jiru qoftuun maaliin mana teessii fi maaliin dalagannee miti. Kan irra dubbatamaa jiru. Utuu fayyaa qabdu maaliif gargaaramti jedhaatan fayyaan keessan akka jiraatan intala isa biyyiidha. Maaliif si gargaarrettanii? Maaliif si gargaarrettanii gaafa dura? Dhaggeeffadhu kan sitti beekan kan jedhaa jiru ana namoota kiyyaati malee feemasoota miti. Qoy kaa sitti hima. Dhaggeeffadhu. Kan amma irraa dubbatamaa jiru keeruutu tiiktookii sii keessa seenne. Akkamitti akka seeneef maaliif akka seene immoo na gaafachuu dandeessa. Tiigalee tiiktookii sii sanatu kan keeruuti. Tayyib isiin jaalallee keeruuti. Jeeriyaan waliin haasaan Oromoo maaltu galchinaan irratti duudhaati amma qoftu irratti. Oromoo maaltu galchina ajandaa seetiyyo. Way amma soo dhibba jaalallee turre maaliif gaafa duraa maal si gargaaru jettanii intala laayii bira fidda maaliif fidda. Oromoo ati sammuun kan kee sammuu Oromoo fayyaa kanaan hunda caalee naan Oromoo maaltu galchettee haasoftamoo maa inni. Dhaggeeffadhu warri haadha irratti duudhaal warra birrii galcheef gaafuma hin taa'ee utuu sammuu qabaatte Oromoo hin dhaggeeffadhu. Quuftuuni wanni isin irratti duulamaa jiruu fi maakii sobde maal jette beektaa haasaa balleessite. Iddoo sanatti iddoo kaayiroo fi quuftuu gidduu seenaan jiran. Oromoon hamma maaliif hojii diddee mana teessutu fayyaa qabdu maaliif gargaaramti warra jedhu sana gaafa laayii birra fiddanii. Egaa haasaan inni kan jiraa kun dhufe dhaggeeffatu maal seetanii qabu. Karatti hin tanaffasu. Qoy biqiltuu. Namni hundinuu yaada mataa isaa qaba akkuma ati yaada mataa keetti qabdu. Atama yaadni kiyya akka addunyaatti akka Oromootti fudhatamuu qaba yoo jette hin ta'uu hin danda'u gonkumaayyuu. Namni hundinuu yaada mataa isaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu namni hundinuu eega waa'ee ajandaan jara kana lameenii gadi ba'ee tiiktookicha silaa yoo isiin irratti kadhataa jirti Oromoota irratti gargaaraa jira. Isiin mana teessee maa gargaaramti jedhee tanaffasaa jira malee jalqaba ajandaan kan inni irratti ka'e quuftummaa kadhatti miti. Sababa quuftuun kee ruddiin hin beeku. Hamma muumaa kadhatti jedhamaa malee ajandicha irratti hin kaa'an.
Simbe ku jiraatu. Isa jette miti kairoo Oh, kana qoftu don qofa qoroo wanti kana ilaallatu hamma Oromoon gimmaashin maal jedha beektaa abdii jedhe utuu fayyaa qabdu maaliif gargaaramti jettanii hin iyyina isintu si gargaarra jettanii laayibiirra fiddan isintu maal barbaade jettanii saba tokko malee gargaaree Simbe ku si gargaara. feemasoota Oromooti kan si akka maakee durree sana fa'i. Isin feemasoota Oromoo maal jedhanii irra kan irratti duulaa jiru feemasoota ma feemasoota qoftu irratti duulaa jira amma. Wallahi laazim fayyaan feemasoota qoftuuti garagaltee jirte birriin sun adeebiif namni jedhe eenyuun nama mubaaraktu walitti kadhateetti deddeebisa haaraan mal eenyuun asliin maal jira laayibiirra taa'e baga fudhate deebi'uun qabadhaan jiru ofii isaatiin jecha kennee ka'e. Tiiktookii kan mucaati biqiltu. Waa'ee Khayruddinii fi qoftuu keessaa baheen jiraan warri immoo waa'ee ajandaa kana keessaa baatanii qoftuutti deebisanii utuu fayyaa qabdu gargaaramti jettanii itti duudhaattan hin jedhan. Kan biraa maaltu jira? Eenyu akkana jedhe? Eenyuun akkana jedhe hundisi yeroo yaada kennatu intalli fayyaa qabdi ganaa inu taalaatti jiraan jirtanuma Oromootu gaafa simman hojii xalabaati intalli fayyaa qabdi qoy amma fakkeenyaaf biqiltuu waa tokko dhaggeeffadhu. Feemasoonni kun baay'een jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gasti maakii irratti Oromoo maal sifataan quuftu yoo jedhe namni jedhu sun yookaan aslii yookaan maakii yookaan haadha faaxee jira kan sadeen jiraatu. Nama kuma shantamii tokko nama kuma shantamii tokko irratti gaafatamte qoomti yes jedha. Sana deeggaree beektaa reeti wayi namni kun shantamii tokko yaada jira sana nama lamaa sana deeggaree beektaa hin deeggarre ta'uu dhiisuu danda'a. Ani dhaggeeffadhu Oromoonumti isiin quuftuu gargaartu gaafa laayibiirra fiddanu maaliif hojii hin galchitanu hadha gargaartanii kaatanii mucaatti deebitanu jedha. Biqiltuu na dhaggeeffadhu. Anamma nama 330 kana irratti akkuma nama Jimmaa tokkotti wanni kun ta'uu qaba biqiltuu maal sii taanuu yoon jedhe fakkeenyaaf akkuma feemasa fakkeenyuma siin jedhaa. Namni wallahi fayyaa qabataalannaa ta'an jedhan. Wayikaa namni 300 kun jedhe jechuudha jedhe jechuu miti. Abbaan barbaade yaada isaa waan barbaade deeggaruu danda'a waan barbaade haasa'uu danda'a. Gabtoo shaala. Kanaafuu Oromoo hundatu jedhee nama 51 akkana jedhee hin jedhamu. Lakkii namni 5 iyyuu hin jenne ta'uu dhiisuu danda'a. Wayi. Abdii dhugaa rabbii dubbanne yoo ta'e hamma namni quuftuutti duulu malee namni quuftuudha dhaabbataa jiru tokko hin jiru isiin asillee abbaa kooti jettee jala sittayyoo Khayruddin kottu wanta tirraa maani gaaniidha manaa kenni jedha. Khayruddin waa maamma laayibeeroo banate. Bagatti duulan. Maaliifitti dhila abdii bagatti isa siin Khayruu hin beeku jette isa siin tiktookiin keetii miti jette dhaggeeffadhu bagatti duulan. Ootoo waa balleessite. Hatta jimmumaa waan jedhamtu hin beekuu jette. Baga jette maaliif jette beeku. Bagatti duula beeka min taaba xaallachuu bagatti duula beeka. Ani quuftuutti koo hin duulinaa jechuu miti isa gaafa laayibiirra fidanii maal barbaadda quuftuu jettanu gaafa sana maaliif hojii si galchina hin jedhiinidha malee. Laayibiirra fidee maal barbaadda sin jenneen bagatti duul. Maanu kaadde. Mi wallaahi hin jennu. Innis nama 21 mana maalitti gargaarsisaa turtan eenyuun inni. Namni 25 yoo jiraate namni 25 namni tokko yoo jedhame 25 jedhu jechuudha. Ani abdi ati faallaa koo deemaatana ani dhaggeeffadhu Khayroo fi isii gidduu wanti nagalchu hin jiru wanti nagalche maali beektu isa hamma deebitanii gargaaramuu hin qabdu siin fayyaa qabdi jettanu sana isintu si gargaara jedhee malee mucaan gabbaabee na gargaaramti. Maaf gargaaramti hin jedhe isin gargaaramnaan shamarri keenya mana xalabaati gadi baati guutuun si gargaaramuu qabdi. Maarree kan gargaara wallahi anis mazaraa keessa gargaara warra bari kaaban na gargaara anallee akka sana na gargaara. Isaa miti iddoon itti falmaarra. Maaliif gargaaramte na dhaggeeffadhu. Biqiltuu na dhaggeeffadhu. Yoo isin gargaaramte shamarran keenya mana madaamii keessatti xalabaadhaa baddee jirtu guutuu isii wani rakkattee badde guutuu isiitii hiqaamaan hojjetamuu qaba. Oromoon gadi baasee irraa jechuudha. Ta'uudhaaf immoo majammaraa keessan sirreessa. Qoy aande. Quuftuu sababa marroo faarsite moo maa inni eenyu ol isinii? Marroo faarsiteedhaaf gargaaramti moo maali? Abbaa feetaa jaallatu sababa sanaati miti abdii yaada koo hubadhu gaafa laayibiirra fiddanii maal barbaadda jettanuu sana maaliif dalagaan galchinedha maaliif hadda deebitanii nyaattanuu mucaa gargaaramnaan quuftuun gargaaramran keenya xalabaadhaa baddee rakkattee guutuun si gargaaramtee hiqaamaan itti ba'uu qaba. Isiin na gargaaraan jenne isitti maal si barbaachisa quuftuu koo biyya si galchinu ati ganaasa biyyiidha kan jedhe isinu. Anak lee gargaara akkas taanaan. Isin nuun jedhi kanatu jedhee
Habiibti shamarri keenya baay'eetu rakkataa jirti. Mana madaamii keessatti kan Isiin kutataa lagataa tumaata jirti. jennaan Gargaaran nuti qabnu baay'eedhaan nu gargaara maal rakkataa jira laayibira duraa maamaa nu gargaara rakkina nuti baay'ee yaada qabna. jaraa sana fudhachuu dhiisuu dandeenya ko. Nuti dhaloonni ammaa kuni yaada warra duraan alba'ee sana albaatii jaraa harsiisuu dandeenya ko. Fudhachuu dhiisnee waan barbaanne hedduutti muka kaa'uu dandeenya ko jara. Yaa anillee jara duraa sana irraan dubbataa malee isin duraanuu gargaarra waan ta'eef rakkoon qabu. Jara duraa sana jara dura laayibira mucaa fide sana. Maal akka dadii bar dhaggeeffannaa jiru. Dhaggeeffannaa jiru gaafa qulqullina laayibii tolbaatu qo'amdee. Quuftuu ko waan barbaadde mara Oromoon si bira jirti himadhu biyya galuu feetamoo haadha kee arguu feetamoo maaluma barbaadame himadhu jedhan giddiidhaan intala qaamaa qofan irraa dalagaati tola abbaa didaadha baga isiniin jedha baga isin irraa nyaatta isintu maal barbaadan naannuti maal meefama sonne Oromoo nu waamaati maal barbaadan nu jedha waan baay'ee barbaadne waraan barkaaba waan baay'ee barbaadne. Beekoo dhaggeeffata. Amma quuftottiin kun bakki isinitti naa taatu bakka feemasootas karaa kartu kanatti naa taatu. Wallahi bar nuti walii galee feemasoota keenya kana daaraa gochuu dandeenya bar walii galee nuti wallahi feemasoota takka kuwaasii qabannaa bar. Quuftuun bakki isinitti jagnaa taate bakka feemasoota miila tokkoon dhaabdu kanatti naa taati. Feemasoota miila tokkoon dhaabdee akka kanatti hin sodaatti fayyaan feemasootaa quuftuu si galee wallahi. Isuma dhugumaati. Bakka kanatti naaf taati. Garuu bakka isinitti harakaata goote jettu sanatti na jibbisiifte malee ani isaas feemasoota Oromoo kutaa kudha tokko keessaa gaafa rakkate miila Habiibaa Amaaraa jalatti keessaa nagataa nama 200 irratti seete feemasoota Oromoo kutaa kudha tokko keessaa miila Habiibaa Amaaraa sana jala keessaa nagaa Oromoon adda wana gargaarte borgaafan fayyisuma dhubsobdee dhukkubsatte naanyatti miikinaatan namni. Habiibaa Amaaraa sana miila si jala keessaa nagaa achinaa miila si jala fuutee naa gargaartu warra balkaa barjarri. Riisitii mana haakimaatii dhufe. Malee Oromoon kun baran warra balkaabaan dhibdii barra sammuu isinii ganna kana shamarran mana madaamii yoo jechuudha ruubii nuti qabnu fayyaan kasan hin qabdan warri fooloon miiliyoonaaf 200 qabdan. Nurraa kottaa barumsa baraddaa nuti isin gorsina amma nu gorsina edda galsiisitu nu galchitu bar nu tuffatti hamma tu gaafa quuftuun gargaaramtu jara akka abdiyyee jara akka maansii kana galchite warra balkaabaa akka kanan kasaaraan wadda nun tuffatu yeroo sana warra miiliyoona qabu malee hin galfamnu warra leebiliin 30 malee hin galfamu. Isa nu magalchaa nu masini wayya. Gasti keessa nu magalchaa nu malee baatan nu. Kairoo tokkitti hirkabee masoo nu kutaame. Ay fedhu an gasti takka gasti waan si ajaa'ibu biqil. Dhaggeeffadhu. Waan si ajaa'ibu. Abdii dhaggeeffadhu. Waan si ajaa'ibu takka jireenya kan koo gasti fee masoo taanaan. Tokko kairoo hirkabuu dadhabdee bar. Dhaggeeffadhu waan sitti hima. Wallahi ilaalu. Waan si ajaa'ibu. Gasti nama fee masaan dhaqu gasti abdii geetaa jechuudha. Tokkummaa mubaarakiin kanaan achi hin dhaqu. Wallahi shabakaan kooti maqaan biqiltuu. Kairoo tokkotti hirkabuu dadhabdanii asii wajjin mucaa waamtanii kadhataatanii akkasumas hin kadhachiif. Shabakaan keete warra balkaaba. Kairoo tokkotti hirkaa kutaan 11 bahuu dadhabde. Mucaa fi bulchuu dadhabanii yaada isaa kaleessa nan gammadee miti waynee kairoo leencanoo fa kaleessa tun qabaadhan yeroo inni isaa maani maqaan jirre usumeen fa nyaata yoo jira deebisan ayin nan deebisoo ni jedhu. Sila mataan na gubaa ture. Dhadhaa biyya keenyaa beektu isaa dhadhaa Itoophiyaa. Uffoon jedha sila maqaan nu balcachaa sitti kennee ba'ee gaadheen mataan na dhukkubaa ture. Quuftuudhaa deebisu rakkoo hin qabu geen feemasoota Oromoota akkas karkaruu qaba qabee mucaan. Si galee gasti tokko tokkoon gasti isaa dhufanii kadhachuu ni qabu.